Guys. Waan rabbiin fidee tola jaanii gartee fudhachuun achitti wanni godhamu hin jiru jechuudha. Jireenya lafaa immoo waa hunda qaba. Harkachuudhaa dhaaba qabaachuu. Dalagaa takka ni eegaltaa, ni harkattaa, ni kasaarta. Kaleessa galgala baay'ee dharra bashame ture. Viidiyoo xiqqaa tokko gartee liivii seenee ture. Gama feesbuukaa irratti gadhiisan ture. Gama feesbuukaatiin liivii seenee deeqaa xiqqoo takkaaf 900 nyaadhamee jee gadhiisan ture jechuudha. Garuu wanni godhamu hin jiru. Alhamdulillah nagaan buleen jira. Kun warra geenye silaafuu jireenya kuman jee harkattuudhaaf dhaba. Lameen keessa tokko maachuu. 900 nyaadhamee jee viidiyoo gadhiisnaan irra gariin soba jaa warra beeku munu beekaa. Kan nyaadhame xiqqaadha. Nama miliyoona 3, miliyoona 4 waan qabu gartee gurguree mana gurguree lafa gurguree makiinaa qabu gurguree lukkuullee haa gurguree seenaa jira. Addunyaan ishiin harkatumaaf dhaba. Nagada garteetti seentaa ni harkattaa yookaan ni dhabdaa jechuudha. Kanuma naganni yoo nagada ta'e jechuudha. Garuu namni gartee harkata namaatiif ni gammada. Kagartee dhaba yeroo gartee namni gartee gaddalle gadda namaatiif gartee gammadullee nama jira jechuudha. Kuni ibliisa malee waan nama miti. Namoonni tokko gartee khayra inshallah. Ani waan sobaatiin isiniif hin dhufne guys. Waan kana gartee akka barumsa barataniif nuti gartee nyaadhamne jirra. Waqasam billaa nyaadhameetiin jira. Waqasam billaa rabbina shaytaanii waan sobaatiin gartee maal na gootan waan ambar na gargaaran jennee bara. Na gargaara isin jenneen. Garuu akkana taanee jirra. Ifee gadhaadhaa yaada juuf maleeni waan gartee na gargaara juuf miti. Alhamdulillah maallaqa inni fide malee maallaqa hin finne fayyan qaba. Alhamdulillah. Borummoo kana caalaa harkadhaa jechuudha. Hattuu biyya keessaa baqannee hattuu gartee Afrikaadhaa hattuu gartee Itoophiyaa osoo baqannu hattuun faranjiin ammoo tooftaa garaagaraatiin mala baastee karaa divilooppii ta'een karaa gartee yaadamneen nu nyaate jechuudha. Nu dhiqatti. Gara maallaqa biiliyoona 250 walii qabatti. Doolaara ta'e maallaqa ta'e maaltiin beekamannatan. Allam nyaadhamne jira. Waqasam billah wallahi. Maalti wallahi maaf hin jiru. Nyaadhamne jira. Garuu viidiyoo hanga dhumatti dhageeffadha. Isin fayyada dhageeffadha. Ishara walii godha. Ani viidiyoo harkasitti jechuudha. Namoota garteen wajjin jiru. Na wajjin gartee wajjin dalagaa turre tokkollee maqaa isaanii kaasuun. Maaliif isaan dhuunfatti haa dubbatanii. Ani garuu kana gartee kan hin dubbadheef qaanyii takka malee sodaa tokko malee akka gartee namni kan nyaara baratuufi. Namoonni hedduun gartee kagartee nyaadhamee kun miilee lama sadii nyaadhamee dubbatu qaanfatee ci sodaatee caljee gartee mataan zooranii jira. Mataan zooranii jira jechuudha. Ani garuu firaayin baasee kalas na keessaa baatu hayi affanamee maallaqa yella nyaadhameetiin affanamee du'a hinduu hayi firaayin baasee jechuudha. Kalas falli biraan jirure akka barumsa fudhataniif malee waan biraatiif miti. Kana warra gartee wajjin jiru tokkollee akkuma isin jedhan maqaa isaanii isaanummaan gartee nuti kan isaan gartee wal beeyna wajjin jirra hanga tokko gartee wal jabeessina dhachoo kee yeroo qabu. Jireenyi itti fufaachuu. Arabni al-hayaa tastamirra jedhe. Life is going. An dhabus keessaafus jireenyi itti fufaachuu. Saniifuu ani maalin godhu qaba. Dhabeen jiramii nyaadhameen jiramii maalin godhu qaba. As taa'ee as dhaabbadhee boo'ee iyyuun qabu. Yookaan immoo gartee marachuun qabu. Eda irra fina jechuudha. Eda gartee daandii gubbarraan halkan hanga sa'aatii 9 deeman bule. Silaafuu Finfinnee magaalaan guutuun ifaa qofa daandii gubbaa ifaan qofa deeman bule jechuudha. Taraa booda boobee magan astaghfirullah alazim. Jeetiin galee firraa kunoo reefuun tanoo ciisee irree baaqee jechuudha. Hoggaan tanamaa gabaan arku inumaatti xixiqqoodha. Nama gartee maallaqa qabu لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ليس في الرجايس. وانا جلو خناتي فيديو هنقول ما داود جايس. هنقول ما داود. بروس رابرتن. أكمل تكني أدمني. لا أبغى نقول كتير أبغى تكمل كتير. الرابرتني هنقول ما داود هذا. شر ولا فكرة. بروس رابرتن. إخي جنو أقول تاني في جودا. الدنيا تاني percent سديت ما سجلت ما. أكيد سبعين جرامته. Shakkiin hin jiru beekamaadha. Waan gartee sobaan jaaramtuu fi diigamtee jechuudha.
jaaramtii ni diigamti. Ani kaleessa kuma dhibba sagal nyaadhamee roon injuu namoonni tokko tokko kan isaan dhufanii ni sobdaa maallaqa hunda isaa fiddee alhamdulillah nuti galtee ni dalagannaa ni fiina namni immoo gartee fiiguu namni gartee dalagatu immoo kuma dhibba sagal immoo xiqqaadha. Biiliyoona dhibba sagal gartee harkachuun yoo gartee dalaydee nu markatta yoo gartee abdii muranne jechuudha. Namni hojjetu namni gartee sossoo'u namni fiigu maallaqa ni fida malee gartee maallaqni isaan fidu nama beekutu jechuudha. Almuhim gartee alhamdulillah kuma dhibba sagal ani xiqqaadhaa waan nyaadhame nama gartee maqaa isaanii dhawanii nama gartee miiliyoona lama nyaadhamee jira miiliyoona sadii nyaadhamee jira kuma dhibba shan kuma dhibba jaha irra xiqqaan isaa jechuudha. Waan gartee kuma dhibba lama kuma dhibba sadii kan dhiisuu nama gartee miiliyoona sadii nyaadhamee jira miiliyoona afur nyaadhamee jira miiliyoona lama sadii hoggaan gartee waa'ee kanaa asoo mataan dhukkubaa jechuudha. Jalqaba dhaabbata kana gartee kan seene ani hojii gartee sooshaal miidiyaa kana nin beeka waan gartee hojii olaanaa kan nin beeka tan durallee gartee namoota hedduu nyaadhame nin beeka garuu akka tasaa gartee saayibni kiyya tokko dhaabbata akkanaatti jira guyyaatti gartee galii gartee hangana raarkatta yoo maallaqa jalqaba maallaqa hangana kannatee maallaqa hangana guyyaatti hangana dalagoon deessa saniifuu waan kana gartee as dalagaatiin jira kun amman ji'a lama geetiin jira seenaan jee lakkiin seenuun jeen atummaan gartee kaseente obboleessoo ifee godhuun jeen taraa booda nama gana gartee saayiba kana gartee wajjin jirra waan gartee inni keessa jiru mi'aan illee gartee ittiin filaalan jee jechuudha taraa boodarra inni maallaan jee kalas yaasu anas irraa kafala maallaqaatii seenaan jee rakkoon qabu anis harkasa jira ni gartaa dhugaadha hanga jalqaba san gartee inni sirra nyaata jira guyyaatti qarshii 10,000 dalagaa jechuudha guyyaatti qarshii 10,000 gaafa jalqaba irratti hangas dalagaa ture daarektii gara akaawuntii isaa dabaraaf ammaanis waan kana laalee osuma gartee wajjin jennu laallaan saniin anjee silaafuu birriin noo baddiitii seen anjee yoo hin beeyyoon feen immoo yoo gartee sodaate immoo anas irraa kafalan anjee maallaqa hangartee jalqabatiin seentu akkasumaan jennaan ishii meejjetoon fadhaanis jalqaba 150 kafalee seenee jechuudha. 150 kafalee seenee guyyaatti 6,000 dalagoo gale guyyaarraa 6,000 dalagaa torbaanatti gara akaawuntii kiyya dabaraa jechuudha. Torbaanatti guyyaa gartee sanyoo maksanyoo every Saturday Sunday every Sunday gartee gara akaawuntii kiyya dabaraa jechuudha. Guyyaa isinaa hunda guyyaa 30 hunda gara akaawuntii kiyya dabarsinaa jechuudha. Amma levelii tokko levelii lamaffaarraa gara levelii sadaffaadhaa dabare yoo gartee seente maallaqa gartee hanga 300 kafaltee gara levelii itti aanu seentaa jechuudha. Gara levelii itti aanu ga seentu ammas akkasuma gartee sadarkaan kan keessi dabalama 12,000 guyyaatti akka jechuu eegalla. Osoo kana jennu amma saayibni kiyya kuni guyyaatti 75,000 dalaga guyyaatti osoo guyyaatti 100,000 dalagoo eegala jechuudha. Ajaa'iba wanna kun akkami jeenis amma inni na biraa fiigee kuteewu amma maali yaadanii wanna kun gartee yoo gartee hanguma turullee ture yoo ji'uma 5 kan uf turu ta'e nuti yeroo gabaabatti gartee yookaan gartee makiina irraa bitachuu yookaan immoo gartee mana wayii irraa bitachuu jannati karoora koroffanna jechuudha. Isirraa hin gabaabsa. Maaliif وقسما بالله ربنا الشهادة نمني قرتي وان كان صوبتني والله صومتي والله قسما بالله وانا اسم خدمتي والله نعم نجر نما دبن جن نما كماتما نما ملينا نعميو مال انا ما وين برا ماني خانين قرتي سن تمو في نغرغارا شوفمتي الحمد لله فيان كمان مالك انا فدي مالك انا فدي انا فيني او الفندت الحمد لله مالك نركدان غرو نمني خني قرتي كرابرتو في أكرته ميل أكرته نيات من فيجو. سوك الحمد لله. خنا دول نيات من جرا جرنيا. أكو مسين نني نيات دما أركتا سجني الحمد لله. سوك. كارو أنا قرته كرا برام صور تنيفي. أكيد في قتنيفي. دابن نكون قرته مكاي جرته دابت سدي جرا. أفروج جرا شان جرا. مكاي جرتني توفتا غرغراتين. استالا قرته غرغراتين أفنيجو. أما سايمنا خيخوني guyyaatti qarshii 100 argataa jechuudha. Qarshii 100 achi yaadi. Haya nuti karoora korofannee
yoo dhaabbanni kun gartee ji'uma 5 ji'uma 6 yoo gartee kan nuuf turte yoo xiqqaate yeroo gabaabatti gartee mana irraa bitanna yookaan ammoo gartee wanta karaa godhannaa jennee seenna jechuudha. Kana kan fudhannes guyyatti 25,000 akka dalagu gale. Osoo akkana jiru leevila tanarraa tana dabre osoo nuun jaaniiti guyyaa kan maal osoo gartee irraa inni dorfannaa gara akaawuntii keenya daareetiin ni seenaa jidduudhaan masmaala galanii yeroo garii maal jedhan siistama dalaguu jee sabsabarra jirraa maalorra jirraa kanaan gartee guyyaa gartee nuti maallaqa barfannu irra dabarsuu irra butuu torbaan kaan dabarsuu galanii jechuudha. Okay ammas nuti meebii gartee jennetuma ishi ni jiraa mitire xayyib wanni kun sirraa jennetuma silaaf ammaan tana meebii dhaabbanni kun ganaa ammaan tana nuti jira torbaffarra jirraa yoo kabadullee ta'e ji'a 12ffaa yookaan immoo baay'ee tokkoffaa lamaffaa naannoo san bada ammaaf waggaan haroon waan hin geenye jecha hin badu jennetuma abdiidhaan gartee dalagu jirraachuu. Ani if jala nama tokkollee hin galchine ani maallaqa iyya baasitiin nama 9 if jala qopheessee rabbina shaada kuno nama 9 if jala qopheessee maallaqa iyya baasachuu akaawuntii isaanii irratti gartee akaawuntii kophatti isaaniif uumee nama 9 maqaa isaaniitiin garuu maallaqa ji'a tokko isaan fudhataa ji'a tokko na fudhanii jechuudha. Kaaroo akkasiin qopheessee 150 takka 300 kaan 200 akkasitti gooyisee dalagaa jiraachuu. Ilaalame namni ni karoorfataa garuu yoo rabbiin keessa hin jiraanne wanni godhamu hin jiru. Nama 9 jala qopheessee ana wajjin 10 maallaqa iyya gartee baasee jechuudha. Maaliif nama tokko gartee waan kana jira hottu seena jee ani gartee tana qunfeene maallaqa isaanii gartee maallaqa isaanii baasanii akka isaan fidanii gad dhufanii gartee itti seenan hin feenan. Kiyya baasitiin maqaa isaaniitiin gartee dhaabbata keessa galchee akka isaan gartee maallaqa dalagan ifillee gartee anillee fayyadanii ifillee gartee kan fayyadanii yaadate jechuun. Garuu akkasitti torbee 2-3 ni dalaynee hoggaan isaan galchu booda waan nuti sila gartee karoorfanne san hundi osoo hin gahin maallaqa keenya guutuu fudhatee illimtee jechuudha. Akkuma jalqaba isin jee torbaan nuti gartee maallaqa dhaanii baafanna jennee eegaa turre osoo gartee nuti irraa hin baasini siistama dalagaa hin jirre sabsabaadhaa wayiitti gartee aappiidha gartee diviloopi godhaa jirraati torbaan itti aanutti nuun jennu. Okay. Osoo akkana janiiti gaafa gartee nuti maallaqa baafannu dabarsan jechuudha. Amma saba saniin dhiisne banneeti. Dhiisne banneeti. Mataa ga'uun ija. Waan isaan nu godhan gartee yeroo yaadadhu mataa ga'uun ija. Maallaqaan gartee ani isaanitti tiraansfer godhee itti dabarsee yeroon gartee yaadadhu mataa ga'uun ija. Dhugumatti silaasoo gartee nama garii ta'e nama tokko silaasoo ta'e silaashii jeeti ga'u jee fiigaa jechuudha. Ani illee jalqaba Osmaan beekuutiin itti seene. Garuu maal goote waan gartee rabbiin sitti katabee qeebaluu malee wanni gootu hin jiru. Ana kantiin an 900 nyaadhamee saayibni kiyya saayibootan kiyya miileenaaf yoo nyaadhaman kaan 800 kaan 600 kaan 100 irra xiqqaansaa 800 nyaadhame. Silaafuu ijoolleen gartee if jalatti gurmeessee gartee maallaqa kiyya gartee baasee akaawuntii maqaa isaaniitiin kiree godhee gartee galcha dhiisi. Isaan rakkoon qabanii garuu isaan illee gartee kuma waan isaaniitti gartee baay'ee rifatanii jiranii. Maaliif karoora gartee nuti wajjin karoorfanne karoora guddaadha. Dhaabbanni kun maqaan isaa Zebraadha. Maaliif yeroo irraa yerootti maqaa jijjiiratanii maqaa garaagaraatiin dhufan. Dhaabbanni gartee onlaayinaa kuni maqaa garaagaraatiin gartee yeroo irraa yerootti gartee jijjiiree siistama illee jijjiirratee aappii illee jijjiiree waan baay'eedhaan gartee jijjiiree dhufaa jechuudha. Saniifuu ammallee badeetii yeroo biraallee gartee maqaa jijjiirratee dhufuu hundaa akka if eeggattan isiniin jaachuun.
wanni kana hongartee hojii kana hongartee haraamillee warra hojii jira. Itti walumaa haramtee fi haram ta'uu dhiisee wanni raabeen hin jiru. Maaliif nuti maallaqa keenya gartee itti galchina viidiyoo laaluu jiraachuu. Fakkeenyaaf viidiyoo sekondii afuriiti. Viidiyoo sekondii afurii guyyatti viidiyoo yoo gartee akkuma leeveliin kan kee gartee ol kaatiin viidiyooleen siif heddumeessanii siif ergan viidiyoo laaltuu jiraachuu. Viidiyoo sekondii afurii sekondii shanii sekondii shan fakkeenyaaf kan 300,000 viidiyoo sekondii shanii viidiyoo tokkosaa sekondii shanii habbaa 30 sitti ergan jechuudha. Habbaa 30 kan guyyatti laaltuu jira. Takka 2 3 4 5 viidiyoo jechuudha. 30 sekondii 5 kadeemu san laaltaa san booda viidiyoo san golaaltee appalaa gootaa jechuudha. San booda iskiriinshoot gootee gama guruppiitiin ergitaa jechuudha. Ani gartee hojii kiyya karaan tana xumureen jiraattee itti ergita. Yoo ergubaatee lafa qabu garuu akkaawuntii keetirra akka gartee viidiyoo laaltee viidiyoon tokkoon isaa gartee birrii hanga lakkaa'u jira. Gara akkaawuntii keetiitti si dabraa jechuudha. Hojii kanaati. Kana gartee haramtoo baate nuti warra namoonni raabeen hin jiru. Garuu maallaqa keenyas itti kanimee warra gartee viidiyoo kana daawwatu maybe gartee kan dhaabbatan keessa gartee jirus ni jira. Beekamaadha. Warri immoo hin beekanii sobachuu dandeessan. Wanni jiru kana waan sobaa immoo wanni gartee isiniif waasan jiru. Dhaabbanni kuni gam tokkonis hayyama qaba. Hayyama baafateeti. Ani gartee hattuudhaa miti jee ifaa bilisaan gartee baankiidhaa wajjin illee gartee hariiroo qaba. Dhaabbata baankiidhaa wajjin. Baankii kamittuu yoo gartee Awaash baankii qabaatee Awaash baankii irratti maallaqa aappii isaaniirraa gartee gara Awaash baankiitti maallaqa si dabraa. Yoo nigdi baankii wajjinis hariiroo qabanii baankii biyya keessa hunda wajjin hariiroo qabanii jechuudha. Koonnekti qaban. Tayyib hayyama guutuu qaban. Ati waan kana gartee hattuudhaa yookaan immoo seera malee hin jettuun. Kana baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Amma warrummaan gartee silaa amma keenya baanii yeroo takka maallaqaan gartee maallaqa nama garagaraatti dabarsinaa jechuudha. Guutuu akka gartee maallaqa nama shamaraatiin dabarsee maqaa shamaraatiin dabarsee yeroo takka maallaqa nama dhiiraatiin dabarsee isaan fudhaniiti faranjiidha dabarsan. Faranjiin bilbila isaanii alaa yeroo gartee wajjinaa soonne xiqqisho gartee rakkinaan nu mudatee maal jedhanii takka lama siif deebisanii san booda hin deebisan. Waa dhibba bareessee ooltus hin deebisan. Yommuu gartee arrabsitee bulooks godhan jechuudha. Lakkoofsa isaanii gartee Ingiliz, Faransaa irra baay'een isaanii Ingiliz. Waan baay'ee naasee wanni naasee isin galee garuu hin beeku numa naasee. Akkasii viidiyoon kun gartee barumsa irraa fudhatanii namoonni daafuu shira godhaadha. Waan akkana irraaf qusadhaa gaayis. Namoota gartee lafa gurguree mana gurguree makiinaa qabu gurguree gartee itti seenee jira. Karraa milkaa'es ni jira. Karraa nyaadhames ni jira jechuudha. Waan akkana silaa gartee yeroo jalqaba gartee inni silaa baname sani daftee itti seentee waa xiqqoon gartee daftee keessaa gartee fudhattee leevilii guddisii maal guddisii akka isin jenne hin fedhuwan. Kan kee irraa deeffannaan calmatti teessee ilaaltaa jechuudha hin fedhattee. Silaa akkas ture maal nuti himne nuti amanni gartee waggaan gana dhumuudhaaf hin dhiyaanne meebii gartee waggaa ji'a 12ffaa ji'a takkaffaa irratti baduu mala jennee eegaa turre inni immoo ji'a 7ffaa 8ffaa kanaan badee hundaafuu wanni goonu hin jiru khayraat salaamul qalbi rabbi rahim jan akkasii barumsa isiniif ta'a if eeggadhaadha addunyaan isinuu gartee akkasumaa fi dhabaa jechuudha. Nagada gartee itti seentaa ni milkootaa ni dhabde. Kanuma du'aa inni godhaadha kalas inshallah rabbiin gartee guddoo bakka nu buusu warra gartee kana keessatti nyaadhamillee hedduu jira. Isaanillee gartee rabbiin obsaa fi sabrii jajjabina rabbii hannoo fi waan baasan gartee rabbiin guddoo godhee biraatiin isaanii gartee firraa quban qabaniin gartee rabbiin bakka isaaniif haa buusu. Jeen du'aa godhaaf jechuuni. Namni gartee magaalaa keessa jiru
waan baay'ee harkaa waan baay'ee dhataa waan baay'ee irraa milkaa'usi kana hunda jira gaayis nagaa naaf tura inshallah khayri viidiyoo laa shar godha yoo wanni haaraan jiraatillee isin biraan hin gahe harkoon hin jiru. Assalamu alaikum.